Akkam jirtu daawwattoota keenya nageenya keenya bakka jirtanitti isaan qabu. Baga ayyaana masqalaa yookaan gubaa nagaan keessan. Egaa qophiin Milloo ONN torban sadaffaa isaa qabateera, sagantaa sadaffaa isaa qabateera. Sagantaa sadaffaa har'a guyyaa ayyaanaa kanaan immoo magaalaa Finfinnee keessa bakkoota adda addaa deemnee goobeenis isa xumuraa waan ta'eef goobee isa xumurree achumaan jala bultii masqalaas yookaan gubaas waliin kabajaa oollee kanarratti immoo goobeenis ka xumuraatii keessattuu dargaggoota goobee salgan Booranaa jedhaman waliin qophii bareedaa daddabarsinee haasaa bareedaa waliin taasisnee waliin sirbinee ayyaana kana goobee xumurree masqalatti ceenee masqalarraa immoo gara irreechaatti ce'uudhaaf hawwii waliif qabnu waliif hawwine walirraa gargar baane daawwattoota keenya qophii babbareedaa waliin taasifne mana sadii deemne jalqabarratti kutaa boolee deemne achirraa yekkaa gallee yekkaarraa immoo gara gooroo gallee gooroo irratti immoo qophii bareedaa dabarsinee bakka seennetti afgaaffii namootaaf akkasuma keessummoota bira dhanneef goonee jirra daawwattoota keenya dabaree wanta qopheeffanne itti gammadaa bashannanaa ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Gobsa male gorminadu Gobsimo ya lafo Simale kambira yadu Gobile Gobenge sabira Gobsi Ebari emani tijira Gobsi Emaskala moti ayana Gobsi Ebodi chako sinatana Akkam jirtu daawwattoota keenya kun qophii Milloo ONN karaa televezyiinii ONN kan isiniif darbudha. Har'a immoo kutaa magaalaa Booleetti argamnee jirra. Maaliif argamne? Sirna kabaja goobee salgan Booranaa kabajuuf achitti argamnee jirra. Haga xumuraatti nu waliin turaa kanan jedhu Angeetoo Lamaayyoo teessayyuu hin deemina. Ani mataan koo dhaabachuu dadhabee shubbisi na gochaa jira. Ittiin dabalamaan waliin turaa.
Dargaas Magarsa. Talabii warra sassattu. Fuudhee sirra dabarsa. Ringaddaas qe'ee kana dhufnee gabbifne har'as qe'ee kana gabbisuudhaaf dhufne baga waggaa kanaan isaan ga'e jenna maanguddoon eebbaa garanatti nuu dhiyaattu eebba nuu eebbiftuu jechaadha. Nuuf galcha. Waaqni nagaan nu bulche nagaan nu oolchu fayyaa nagaa nu haa kennu eegee nu haa tiksu waliigalee nu haa tolu waliigalee nu haa eegu goobee nu haa faanni keenya tokko haa ta'u yaadni keenya tokko haa ta'u arrabni tokko keenya tokko haa ta'u kotteen keenya tokko haa ta'u yaa waaqa araar lafti araar barri araar uumaan araar duudhaan araar caffeen araar bakkeen araar tulluun araar malkaan araar mee oromoo waaqa garataa waaqa araar mee waaqa araar mee barri araar. Hayyee waaqa uumamaa waaqa gurraacha garaa garbaalee mongaraan taliilaa tokkicha maqaan dhibbaa waaqa bokkuu gurraacha waaqa ciicoo gurraatti waaqa sagaltama garbaa waaqa sagalayyaa ibooranaa waaqa torban baarentummaa waaqa shanan gadaa oromoo waaqa shanan odaa oromoo kan nagaan nu oolchite nagaan nu bulche irraa goran oolche dogoggoran oolche kan arrabni samii wallolte kan faanti lafaa wallolte nurraa qabe. Kan hoggaa har'aatiin nu ga'e immoo hoggaa dhufutti nu haa ga'u bitti keenya nagaa ta'u isinis nu kabajanii dhuftanii akkanumatti kabaja guddaa isin haa kennu kabaja guddaa isin haa kennu hoggaa irraa immoo akkanumatti hancaalu nu haa ta'u daraaraa hundumaa daraaru biyyi keenya nagaa haa ta'u oofalaa anni wallaale rabbitti nu haa guutu. Daawwattoota keenya akkuma jalqaba irratti argaa jirtanii mana obbo Tasfaayitti argamnee goobee akkasumas jala bultii masqalaa waan ta'eef kabajaa jirra nu waliin turaa nu waliin daawwadha wantoota itti aanan immoo akka taanutti simbiraan keenya qophii bareedaa jira hanga xumuraatti nu waliin tura. Namoonni qabatu goobeen gabbina. Yaa'ee goobeen gabbina. Bakka gabaatu goobeen gabbina. Yaa'ee goobeen gabbina. Namoonni qabatu goobeen gabbina. Namanu kenne ya waaqayyo kenni namanu kenne ya waaqayyo kenni dale gola ya waaqayyo kenni dale gola ya waaqayyo kenni daltiyo gole ya waaqayyo kenni daltiyo gole ya waaqayyo kenni jabbiyo gole ya waaqayyo kenni Baranas waaqayyo irra irratti isaaniif haa kennu har'a miiliyoona 10 kenne waggaa irraa immoo miiliyoona 50 kennaani goobeedhaan oromoodha maalan dhabee. Ani isinan qaba isin immoo ana qabdu nuun jedhee kanaafuu nu eebbisaa isiniin jenne. Dureessa koo horiyoon isaaf haa kennu. Qeensa nagaa ta'u. Goobeen nyaattee dhugdee fittee miti kanneen irraa feeti dhadeema guutuu nuu kennee waaqayyo guutuu isaaf haa kennu. Kunoo guutuu kana fudhatanii haa galan. Qeensaanii guutuu haa ta'u. Ollaa isaanii wajjin isaan haa bulchu. Odaa ta'anii lafa haa qabatanii galatoomaa nuu jiraadhaa gadaan kuufaa gabbina gabbishiyaa. Siifan qaba bakkaati. Egaa daawwattoota keenya ayyaana goobee kutaa magaalaa Booleetti argamne kanarratti immoo mana obbo Tasfaayitti argamne ayyaana bareedaa dabarsinee akkasiin ilaalaa turtanidha. Amma immoo dhimma goobee irratti goobeen magaalaa Finfinneetti yooma akka jalqabee isa dura immoo akkam akka ture eenyu goobee akka sirbu akka kabaju kanarratti haasaa turtiin taasisaa jalqabumaan asiin gara kanaatti ce'aa haga xumuraatti nu waliin turaa kanan jedhu ammallee Geetoo Lamaayyootti. Ogeessi kaameeraa koo immoo Abtaamoo Barraati nu waliin turaa amma xumuraatti. Tasfaayii Taammuruuti. Dhaloonni kiyya aanaa sabbataa Gejja Dheeraa jedhama bakka inni itti dhaladhe. Isaan boodani karaa Finfinnee dhufee barmoota dhufee asitti barmoota baradhe. Asumaan egaa immoo kan waaqni walitti nama fidetu waaqni jedhee ta'a. Asumaan immoo karaa
warra Finfinnee argannee kunuuta asitti guddannee waan hunda argannee ijoollee horree ijoolleen keenya amma ijoollee 4 qabna dubara 3 fi dhiira 1 qabna adde Burtukaan wajjin bara 85 xarrii bultii 16 bara 85 asitti wal fuune wajjin jiraanne walumaan guddanne har'a geenye rabbittaa tol goobeeni durga ammasii moti goobeeni yaa'u abbootii keenya nan dhufe achi calqabamee nan dhufe amma immoo ana sagantaa irra geenye baay'ee nama gammachiisu addattu waa'ee Finfinnee irreechi Finfinnee nu dhufuu keenya baay'ee itti gammannee jirra dhugaa rabbiiti baay'isne kan Bishooftuu oduu jiru as nu dhufuu keenya adaan keenya deebi'uun isaa baay'ee nu gammachiise ammas immoo isinis hoggaa irraa dhuftanii asumatti wajjin gammannee irreecha walumaan jenne ammas immoo hoggaan kun immoo hoggaa nagaa hoggaa jaalalaa biyyi keenya nagaa ta'ee hunduu akkuma jirutti akkuma miidhagnetti waaqayyo haa galatamuun jedha. Burtukaan Baqqaleen jedhama. Kutaa Boolee aanaa torbatti nan argamu. Naannoo Jaakros nan jedhamutti nan argama. Ani dhalattuu asiiti. Abbaan kootis dhalataa asiiti. Akaakayyuun kootis dhalataa asiiti. Akkoon tiyyas dhalattuu Boolee lamiiti warra Finfinneedha jechuudha. Sumattan urri keenya nan bu'e. Kana kaastanii Finfinneen haala kamiin Oromoon Finfinnee keessatti haala kamiin kan inni dhiibame moggaatti ba'e jedhu mee kun akkami? Oromoon kaa maal dubbii qaba Oromoon as naannoo kana jiru kun nani amma du'an nan boqotanis hin jiranii baay'ee gaddatu jiraayu amma lafti keenya asii amma Gurdishoolaa ga'utti Akaakayyuu kiyyaa abbaa kiyyaa qotee bulaan kunis baay'eetu jira kinoo akkuma argitan kaampaaniin kun bamuluun nan qotee bulaa kanaati garuu amma qotee bulaa kana echa akka jirru akkam akka jirru nannu amma erga lawxiin kun dhufee yaa jijjiiramni kun dhufee yaa Finfinneetti silan dhaladheefu Amaariffa olitti bakaatanaa sa'a malee waa amma ergaasitti dhalannee guddannee amma waa kana kaampaaniin kun hundi irratti ijaarame Afrikaa karas 350 nan jedhu gurguddaan kun nan ta'u jira inni qonnaa qotee bulaa naannoo kanaatiyyuu garuu goobeen duri jammaree jira alkan deemanii injiru gooroon kun injira bakka walitti yaa'anii too dhufan garuu aadaa isaanii hin irraanfanne Oromoon amma garuu waaqni galansaa yaa ga'u gaarraatis asitti nu kabajanii dhufanii baranas kinoo akkanatti bareedanii dhufanii nus immoo akkatti bareennee eegne jechuudha miidhagneetuma eegne baay'ee bareedaadha nu gammadaa jirra bakka waan amma dhufe kanas baay'ee gammadaa jirra. Goobeen ani sirbu Oromoo duwwaadha. Oromoo fi Oromoo duwwaadha. Dhalataa Oromoo nan ta'e akkana waxxaatii nan ta'e warri jaarsatis immoo masqala irratti daamara irratti hin sirbu kun goobee garuu alkan nan deemu warra waxxaatiidha. Qaammee dur hoon deemu yaa baabilee jennaka. Yaa baabilee doolee yaa qaammeetoo nan irraanfadhe kaama giseen baay'ate malee yaa habaabilee jennee taban muraa foonii yaa muraa foonii maal gochaa nu duuka yaati nan jedhamu akkana baay'ee amma giseenis sila fagaateef gargar waggaa bara naannoo ga'e waggaa dhufuunis nu haa ga'u ol bila nu haa burchuu xixiqqoon yaa guddattu gurguddoon yaa oromtuu jechaat qaammee deemnee addaan baana. Laga buunu irreeffachuuf
Maaliif irreeffannaa bara ganna kana rabbi nagaan nu baasee nagaan bacaqii gannaa kana jalaa baane bokkaa bakakkaa laga guute olitti rabbi sila nu fideefu birraa sila nu ta'eefu jenneet laga malkaa kadhachuu rabbi kadhanna malkaan gini jiidhaaf bishaan jechuun taliilaaf margaaf jiidhabbuuna malee waan biraa amilkootii biraa qabaatee tiimuuti. Waaqa tokkicha kadhata Oromoon kadhatee waan hunda argata ilmoo argata naffaca'in daraaraa inni naffaca'e kun ingala jechuudhaan qotamee ala jiru kun. Nuuf galcha waan nagaan bulchee nagaan nu haa oolchu fayyaa nagaan nu haa
waa kennu eegee nu haa tiksu walii galee nu haa tolu eegee nu haa tiksu bakka karaa nagaan keenya karaa nagaa nu haa deemsisu iddoo deemnu milkii nagaa nu haa taasisu yaa waa karaar laftaraa Ciicoo gurraattii waaqa sagaltama garbaa waaqa sagalayyaa booranaa waaqa torban baarentummaa waaqa shanan gadaa Oromoo waaqa shanan odaa Oromoo kan nagaan nu oolchite nagaan nu bulchi irraa gora nu oolchi. Oofalcha waa'ee nagaan bullee nagaan nu haa oolchu dogoggora nu haa oolchu daabii sababii nu haa oolchu seeraaf deemtanii seerri kun irree isiniifis nuufis haa qajeelu hambaranaatiin nu ga'e ane gareetiin nu haa ga'u akka nu jenne malkaanaa jennu ammarree tulluunaa jennu. Oofalcha waan nagaan oolle nagaan nu haa bulchu dogoggora nu haa oolchu daabii sababii nu haa oolchu hinoo goobeen kun kan xitti kan ganamaati ammallee mooyyuu seerri kinoo nu deebi'eet akkas seera kana mooyyuu seeran dhuftanii akkanumatti illee seerri kun isin haa beeku. Tuyyoon kan bara keessa bultu jabbinu koleettaa bultu ananan wallaal waa inni taa guutu qaba. Daawwattoota keenya mana obbo Tasfaayeetii baanee sirna goobee salgan booranaa kabajuudhaan mana obbo Kaasuutti argamna. Achitti immoo haasaa tokko tokko ni goona. Ayyaana bareedaa dabarsinaa waliin turree waliin haa bashannannu. Isiniifis ayyaanni ayyaana gaarii haa ta'u. Anammayyuu Geetoo Lamaayooti ogeessi kaameeraa Habtaamuu Barraatiin waliin bashannanaa taphadhaa isiniin jenna. Turtii gaarii qabaadhaa. Egaa daawwattoota keenya akkuma agartanii jalqaba kutaa magaalaa Boolee turre kan asitti Booleetti kaasnee haga amma bakka jirru Bashaallee jirrutti argamnetti goobee salgan yaa'ii Booranaa kabajaa jirra. Kutaa lammii kuraattii jechuudha. Kanaaf har'a immoo amma immoo dabareen ga'ee mana obbo Kaasaawunitti argamnee jirra. Achitti immoo achittis tapha hin taphannu jira. Maanguddoota irraa waan isin baruun isin irra jiraatan ayyaana waan ta'eef ayyaana kana taphachaa gammadaa wantoota isin biraan geenyutu jira haga xumuraatti ammallee nu waliin tura garuma ayyaana keenyaatti dabarraa ayyaanni keenya akkuma argitan dhangaan guutuudha daabboon cabeeti kan eegalu daabboon cabee gara sagantaa keenyaatti ceena haga xumuraatti nu waliin tura itti nu ce'uu dandeessu. Egaa daawwattoota keenya akkuma argitanii galleetti jirra sagantaa keenya daabboo cabsuudhaan eegallee jirra nus nyaachaa dhugaa taphachaa sagantaa bareedaa akkasuma biraan geenyu abdii guutuu qabna eessallee deebinaa guyyaan guyyaa ayyaanaatiin waliin taphadhaa gammadaa isiniin jenna. Egaa gara keessanirraan dhufa isin mee of ibsitanii waa'ee goobee fi Oromoo walitti finnee wal harkaa fuuneeti kanaas goobeen akkamitti kabajamaa eeyuu kabaja isa jedhu irratti eeyuutu sirbaa yoom immoo sirbama seedu irratti nu waliin haasaa gootu. Goobee wanni jammaramuufi aadaa keenya aadaa uumaa akaakayyuu abaabayyuudhaan jammaree goobeen filsataa jammaramaa masqala booda dhaabbata. Nuti aadaan keenya badeetti amma aadaan keenya sila nuu deebi'e baay'ee tokko das nuyi baay'ee gammadaa jirra. Ijoolleen teenyas nu kabajaa jirti. Aadaa turee fagaate nu dhiyeechaa jirti. Nutillee aadaa kana fudhachaa das jechaa jirra. Ammas fuulduratti aadaan keenya kun akka fuulduratti nu bal'atu barbaadaa jirra. Handagatamerree akka nu yaadatame aadaan keenya kun nu magru barbaannaa jecha. Taphatanii yoo taphatan yeroo wal gaheetti mana irra deemee taphatee masqalarra gahee ofii
wanna argate san sabee argate san wajjin tadassate wajjin taqqabamee too addaallayya kana baay'iseet immoo kuni akkatti walga'ii qeerroon taphachuun kun baay'ee das namaadha nu baay'ee itti gammanne ammas isin haa gammachiisu. Ani maqaan koo Daanyee Hundee Eeyyiin jedhama. Akkasumas ani wanni addana godhe keessattuu waggaa 150 waggaa 150 badee aadaan Oromoo deebi'uudhaaf duraan dursee baga gammaddanii jedha. Nus sabni Oromoo baga gammaddanii jedha. Duraan dursee wanni nu gammachiisu isaa eegas booda egaa akkasuma foollee qeerrootu sirbaa. Qeerroo yoo sirbu qeerroon mataa gudureeffateet qeerroon mataa filateet qarreen akkasuma shubbaa ofii bittinneessiteet qunnis buqqisaas akkasumatti qeerroon kun yoo foollee sirbu qaamnis duuba jirti. Kophaa ofii sirbu kophaa sirbu waan ta'eef qeerroo fuuldura qaammee of fuuldura godhee qeerroon duuba foolleen duuba sirba. Goobeen qaammeen duubaan dhabamtu. Qaammeen akkasumas duuba darbaa qunnii duuba darbaa goobee shimala aadaa Oromoo akkasumatti faarfachaa deema. Jaarraa 150 badee gadaa nuu deebi'e kana ani baay'een itti gammada. Isinis baga gammaddanii jedha. Baay'ee itti gammanna. Kanaaf nuti goobeen akkuma jedhame kaa filchataarraa qabee qaammee akkasumas gaafa gubaatirratti dhaaba. Gaafa gubaa hamma gubaa hin deema gubaarraa seera aadaa ofii safuu ofii fudhachaa akkasuma qarshii sassaabee kanallee seera abbaa gadaa yaamet abbaa gadaa biratti seerri abbaa gadaa qotiyyoo korma bitaaf goobaa qotiyyoo korma qalama akka seera goobetetti korma qalu kana abbaan gadaa eebbisee fi haati siinqee eebbiftee fi kallachi bahee xeebbifatee baranaa geessinee ka bara gareetiin nu gahi bara garee walitti nu haa deebisuu jedhee abbaan gadaa eebbisee fi walitti deebi'ee wal eebbisee waliin nyaatee mijii waliin qammasee booqa unatee diima cooma muratee addaan galaa hoggaatti immoo akkasumatti walitti deebi'a ammas akkuma barana kabajjanitti bara gareetiin isin haa ga'u. Egerellee nama walitti deebi'ee bara dhufu waliin teenyee akkanumatti wal eebbifnu nu haa godhu baga gammaddanii baga gammannee gammadaa isin jechaan jira. Baay'ee ulfaadha gara isaaniitti ciyaasan immoo mee waa'ee egaa haa ta'u egaa waa'ee ammas masqala keessa jirra masqalattaan immoo irreechis jira ayyaanota kanatti maal gochuu akka qabnu hundum keessa dhiisani waa'ee shinooyyee irraa waa xinnoo nu jettu waan goobeerraas waan beektan. Goobeenis dur hin deemti qaambis hin deemna aadaa Oromoo keenya waa'ee nu deebisee akkanumatti waggaadhaan isin haa ga'u aadaan Oromoo keenya nu haa deebi'u baay'ee gammannee isinis gammada. Yeen qunnis hin buqqifannaa dargaggoonnis hin dhiichisanii. Onu kunni buqqifannee deemnu ammee faarsinee deemnu dargaggoon nu duuba deemtee ammas immoo aadaan keenya nu deebi'ee das nu edha das isin ammee faarsinee agar. Mujjaa kararraa saaqi yaada mana kana alamii tanarraagi. Duuba ayyaanni Oromoo duraa duuba waannan qaammeedha. Qaammeerraa masqala dhufa. Ammarree irreecha kanatti immoo itti yaadaa jirra gammaduudha. Ammas ayyaanni waggaa irreecha kanas nagaa nu haa oofalchu. Masqala qaameen oofalchee masqalas nu haa oofalchu. Biitti teenya biyya nagaa nu haa taatu afaan walii beeynu nu haa taatu. Gufattuu nutti deemtu tanarree nurra haa qabu. Hannu koomattu tanarree mee rabbi nurra haa qabsu. Biitti teenya biyya nagaa nu haa taatu, biyya seeraa nu haa taatu, biyya uumaa nu haa taatu. Ammarree duruu Oromoon aadaadhaan bulaa, uumaadhaan bulaa. Uumaan keenya nu deebite ammarree ishii fiixan nu haa baatu. Ammarree gufattuu annu jala deemtee olii gadi sakaaltu tana nurra haa qabu. Irreechi gooberree sirbine egaa farda sigaa yaabbanne biyya keenya faratoon hin jirtu. Goobeen dhuftee karra nu baniin jenna durkaa gidee jedhe. Siin eebbisaa siin gabbisa dhufe goobeen dhuftee karra naa banii jenna. Kana jenna gaa duri amma jaarsa taane
Ameengaa. Egaa daawwattoota keenya akkuma jalqaba seensa irratti dubbanne kan nuti argamnu goobee salgan booranaati. Kutaa boolee irraa kaasnee amma as geenyee jirra. Gara lammii kuraac geenyee jirra. Sagantaan keenya ammallee itti fufaa dhangaan hundumtu akkuma dura jenne qophaa'eera. Qeerroon birillee qabatee taphni qophaa'ee jira. Nu waliin tura ammallee aga xumuraatti. Haasaa dheeressuurraa haasaan nama lamaan tokkorraati. Haasaa furannee gara tapha keenyaatti ceena daawwattoota keenya. Guyyaan guyyaa ayyaanaati eessayyuu hin deemina. Egaa maqaan koo Darbee jedhama. Asuma kutaa magaalaa Waradaa Shankeechaan jira. Egaa ani gisee durii ijoollummaa kiyyaa goobee hoggaan taphannu. Egaa faarsinaa hin arganna. Kan arganne kan ammoo biyya jaarsaa manguddoo yaamneet jaartii yaamneet maaddii godhanneet daasiidhaan bootaa mirxii ilaallee jaarsi biyyaan olaaleet dunkaani mutii barzaa fi olitti shamaxannee daasii godhannee achitti biyya yaamnee jaarsa yaamnee jaartii yaamnee ijoollee yaamnee akkatti torban tokko taphachaa jirra. Waa'een kunillee mooyyuu ergaa nu jalaa fi seerri kuni ture seera kana mooyyuu amma mooyyuu waaqayyo immoo seera keechan kana jedhee waaqni kun immoo seera kanatti nu fide. Waggaa 150 kan ta'u teenyee homaa aadaan keenyallee dhabamee jira. Amma immoo aadaa keenya kana immoo waaqni immoo nu qarqaaree aadaa keenyatti deebinee amma goobee kana immoo akkatti arguun kiyyaa ani bataamin amasaggana waaqasina namasaggana. Egaa durii hin deemnaa halkan deemnaa waan arganne sanii horii binnee qallee hundumaa yaamnee nyaannee uunee eebbifamnee too galla. Maal jechaa turtan? Egaa dhugaa inni kana argachuudhaaf jechaadha. Dhugaa argachuu adeemu kana ilma yoolaa dureecha koo ilma yoolaa dureecha koo bineensuma nyaataa dureecha koo bineensa nyaataa dureecha koo bineensa mannaa dureecha koo samannaa dureecha koo numa sii wayyaa dureecha koo siin eebbisaa siin abaaruu gooftaa dalaaraan gannaan haaluun jedha. Horiloy, 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 horiloy yen. Guddaadhaa guddaadhaa garagareetti sinaa ga'u hunuun jedhani. Eebbisanii nu gallakkisanii ammallee mooyyuu bifti kuni waaqayyo nu deebisee ammallee immoo kana arguun kiyyaani bataamii dassetanyaadha waaqayyo isinaa jiraachisu amma kan bara nageechan kana bara gareetti isin ga'e immoo akkanumatti mooyyuu masqalli keenya masqalli chaanii warri keenya buna duudaa hin qopheeffatanii qincee hin godhanii kun kan abbaa warraa ta'anii bittillee hin godhanii gommana irra godhanii kun kan abbaa warraati kan qotiyoo guddichaa kana kan qotiyoo xinnichaa kana eenyu abbaan manaa kan abbaa manaa xinnoo kabi kan jedhu jira isa abbaa manaati furataa kanaachi wandiroo sifaa jedhamaa. Qincee hoggaa nu kennanii harkatti nu kennanii buna harkatti nu kennanii dubartoonni teenya mooyyuu callee qabdii ateetedha hin irreeffatanii ofitti nu hidhanii hin biifanii dammillee jira mijuunillee jira xaadiqiin jira hunduu jira manni urgaadha kana dabarsa. Ibidda qabsiisin dura yeroo ibiddi qabsiifamu maal jedhu? Egaa amma ibidda qabsiifne hoggaa nu hizuurra. Yorre yaa waaqayyo nu toli daa'ima teenya nu toli karra keenya nu toli jennee faarsanii warri manguddoo ijoollee teenya nu guddisi karra keenya nagaa nu godhi mirga keenyallee nagaa nu godhi ollaa keenya nagaa nu godhi biyya keenya nagaa nu godhi mangistii algarra nu bulchi jennee ganama amma cileessan immoo hin baana baanee warranneet immoo hababaa fuudhannee warranneet hababaa sandaarii godhannee warranneet gubaasan immoo addaan qabannaa. Seera Oromoo keenyatti addaan qabannaa kinoo kan bara naatiin nu ga'icha kan bara gareetiin nu ga'i jennee waaqa galateeffannee ol gallee maaddii keenya mooyyuu maaddii keenya mijuu keenya qabna kinoo kanaan jirraa amma immoo seerri kun immoo amma kan akkatti nu deebi'e kana immoo ani baay'een tokko tadassatee baay'ee shaggaa naa ta'e. Akka masqalli booda foolleen masqala bichaadhaan hin galtu. Foollee dhumanni galli foollee irreecha qabna. Irree keenya foolleen eega foollee sirbee seera gadaa ofii kabajee booda ayyaanni guddichi kan Oromoo
kan waggaa jaarraa 150tti deebi'ee magaalaa Finfinnee irratti handhuura Finfinnee keessatti kan foolleen kabajee goobeen duuba dhaabbatee abbaa gadaatii fi haadha siinqee eegee nu galchu amma foolleen sirbaa eega sirbee booda sirba ofii gaafa goobee ofii fixate immoo duuba maal hojjetaa irreessa kan isa eeggatu irreessa galcheeti goobeen ka galu goobeen masqaluma galchee bichaan galu wanni gaheen goobee qabu irreechallee gahee goobeeti isa sin kabajee irreeffatee eega masqala galchee booda korma bitee abbaa gadaatiin eebbifamee qalamaa fi seerri masqalaa kan yookaan ka guraagee yookaan kan maalitii miti seera gadaa Oromooti. Masqalli kan Oromooti. Egaa daawwattoota keenya kan amma itti ceenu gara dhangaa jiruu fi tapha jiruttidha. Ammas bakki nu hafateen jira. Achitti dabarraa waliin taphannee waliin haa bashannannu. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Dureessa koo abdamaan lamdee yaa dureessa koo daamaa golaa yaa dureessa koo siifuu tolaa siinee bisaa sin abaaru gadaasate. Egaa har'a kan walitti qabamnee fi ayyaana goobee salgan booranaati kan nuti argamnu kutaa booleeti kaasnee ammas geenye jira lammii kuraa mee maqaa kee fi ayyaanni kun akkamiin kabajaa turtanii akkamiin immoo walitti dhuftee kabajji qeerroon yookaan foolleen ayyaana kana. Galatoomi ayyaanni kun ayyaana goobeeti. Goobee jechuun immoo akkuma beekamu ayyaana Oromoo keessaa isa tokko waan ta'eef egaa ayyaana kaza duraan dursee walitti qabaa goobee kanaati yeroo jalqabaati bara 2017 tan jalqabne jechaadha. Goobeen kunis kan jalqabe boolee akka booleetitti. Kanaaf ayyaanichi kun nuuf waan addaati. Tokko waggaa 150 ol kan badee aadaa kana deebifne. Aadaan kunis immoo Oromoo biratti baay'ee fudhatama waan qabuuf aadaa filatamaadha nuuf akka waan addaatitti ilaalla. Wanni sinnebu uummanni keenya keessa uummanni sabni Oromoo baay'ee kabaja guddaa nuu qaba. Aadaan isaa deebi'ee, safuun isaa deebi'ee, duudhaan isaa deebi'ee ayyaantuun Oromoon warri aadaa qaban keessa qabeenya isaanii akka addaatitti qarshiitti horii nuu qalanii haga ajaa'iba dhugaan isiniin jedhe. Ani baay'een itti boona aadaa kana. Oromoo irraa dhalachuu kootiif baay'een itti boona isin Oromiyaan gaa godina baay'ee qabdi. Isa keessaa godina Tuulamaa yookiin immoo seentaraal Tuulamaa kana keessatti baay'ee dagaagee jira. Isaaf immoo Oromiyaa hunda keessatti akka magaala kana bichaa odoo hin taane Oromiyaa hunda keessatti baay'ee argaa jirra. Karaa magaala kanaatti illee dhufaa jirani. Garuu karaa fuulduraatti illee otoo akkuma ayyaanan kaanitti illee nuu galmaa'e jechuudhaaf nuyi karoora qabna jechuudha. Egaa namoonni hunduyyuu karoora kana hin qaba. Nutis immoo iyyuu egaa akka seera goobeetitti goobee kan taphatu waggaa 16 amma waggaa 30ti. Kanaaf immoo dhalootatti dabarsuudhaaf nuti baay'ee jabaannee hojjechaa jirra. Kanaaf immoo uummanni keenyas baay'ee nu cinaa dhaabbatanii baay'ee nu wajjin nutti gammadaa jiranii nutis immoo sirna kana sirriitti iddoodhaan keenya keessa iyyuu harki caalan foollee keessatti illee waggaa 8 waadaa gallee barana waadaa kana bakkaan keenya amma erga irreessi Finfinneetti jalqabame irreecha kana baay'ee tumsaa turre. Amma immoo aadaa kanas goobees irreecha keenyallee walumaan gaachana taane akkasitti adeemaa jirra. Ammas immoo iyyuu qabannee deemna aadaa keenya hin gannu. Aadaan keenya irree keenya maalummaa keenya eenyummaa keenya waan ta'eef itti fufna karaa fuulduraatiif jechuudha. Ergaan ani qabu dhumarratti ummata Oromoof ummata bal'aa keenyaaf duraan dursee nageenya biyya keenyaaf hawwaa itti aansee aadaan keenya dagaagee irreechi keenyas akka bakka ga'uuf bakka jiranitti hundatti akka isaan ayyaana isaanii kabajatan ergaa baga geessan isiniin jechuu barbaada. Ayyaana kanas immoo iyyuu ummanni gara garaatii dhufanis irreecha kana karaa Finfinneetti warra dhufaniifis warra karaa Bishooftuus warra dhufaniifis akka intini fudhataniif. Haa ta'u shaggaadha. Duraan dursee isinis baga kanaan isin ga'e baga ayyaana bal'aa kanaan isin ga'e ija qunniitillee nu uffalchee baga abaaboo waggaatiillee nu uffalchuuf deema waa'ili keenya ammas misgaana waaqaa ga'u baga duraan dursee kanaan isin ga'een jedha. Amma shaggaadha goobeen aadaa keenya aadaa Oromoo keenyatti duudaa keenya abbootii akaakayyuu abaabilee keenyarraa nutti dabre ammas nus
akkatti sirbineet hundumaa waamee qajennee dabarsinee anillee gandi kiyya leencaa kaasa'uun baqqalaa kun firaa balaa firoo matiif nu yaamee asitti argamnee nus dasitaa kana takaafallee ammas biyya keenyaaf jirraa biyya keenya hinaa isinumtillee sirriitti kabaja argadhaa gooberraan masqallis dhufee masqala keenyas akkanumatti abaaboo waggaa hin dabarsinaa irreechis nu dhufee irreecha duuba hiriirree goobeen dhuftee haa dureecha koo jabbileen galtee karranaafani. Sine bisa sinabaru gofta sade kamarmaru. Durechako. Sine bisa sinabaru gofta algarra ganalu. Ganani baga geechan jedhu duraan dursee hunduma kanallee nu dhiyeessitan isin hundaaf ummata keenyaaf ummata Oromoo hundaaf baga oggaa kanatti baatanii baga ija qundii uffaltanii ija abaabotis nu uffaluu deemtanii ammas nagaataa fayyaataa jiraadhaa. Jalqaba irratti duraan dursee baga walumaan geenye baga isinillee isiniin ga'ee baga ummata Itoophiyaa maraaf ayyaana goobee fi irree kanitti deemaa jirus ayyaana irreechati baga walumaan geenyeen jedha. Isatti aansuudhaan immoo akkaataa goobee saglan booranaa kun itti moggaa'e saglan booranaa kana jalqaba irratti kan utuun hin dubbatin osoo kana hin dabarre artistii keenya kabajamaaf jaalatamaa jaalanne daadhiitti kan itti moggaase. Kanatti aansuudhaan immootu sirnaa fi aadaa duudhaa waggaa 150 awwaalamee sirnoonni darban awwaalaa cunqursaa turan. Yaa'u akkuma beektu ani kana jechaan osoo hin ta'in jechuun inni ittiin ibsu hedduu dhugaa baay'ee na irrata beekte. Kanaaf sirnoottan darban kun immoo isaan cunqursanii gadi qabanii bara darban kana isaan mataa ol qabuudhaaf nuti immoo akkuma argitu kana Finfinnee kana keessa gaafa nuti uffata aadaa fi duudhaa fi aadaalee keenya garaagaraa qabannee ittiin sirbinu. Namoonni hin jaalanne ni jiru. Namoonni immoo iji isaanii dhiigan ni jiru. Nuti uffata keenya kana uffata qoricha budaa uffanneeti kan nuti ittiin aadaa keenya aadaa fi duudhaa keenya ittiin deebisaa jirru jechuudha. Kanatti aansuudhaan immoo isinillee miidiyaaleen keenya akkatti nu to'achuu keessaniif hedduu galatoomaa baay'ee isin galateeffannaa isiniin jechuun barbaada. Kan itti deemaa jirru immoo har'a immoo guyyaa goolaba keenyati kan itti deemaa jirru immoo irreechi immoo irree keenya irreecha kana hundumti keenya kabajaaf jaalalaan irreechi mallattoo tokkummaa mallattoo jaalalaati kan ibsu irreecha kana immoo wajjumaan jaalalaaf kabajaan nageenyaan baanii akka irreecha keenya irreeffannee galuun nama kanadha. Isinillee ulfaadhaa hedduu isin kabajna hedduu isin jaalanna nu galatooma isinillee. Redamma
Isaan fuuldura nuu keessa. Asuma fidaa akka jiru. Warri kaan immoo qoodha. Kan kennamee hunda nyaattee fixxuu akkuma jedhan sani guutuu nuu kennanii korma irratti nuu kennanii kunoo ammasii nuti korma kana guutuu kana siin finnu abbaa keenyaa eebbifnee deebifneera. Waaqayyo isaaniif haa kennu, rabbi isaaniif haa kennu, lafti isaaniif haa kennu, urjii nuuf haa ta'anii, nu haa buufananii, biiftuu nu haa ta'anii, nu haa ifanii, odaa nu haa ta'anii, lafa nu haa qabatanii, nu jenne waaqni goobee haa jennu, nu jenne waaqni qeerroo haa jennu, galatoomaa nu jiraadhaa, fayyaa nama gaariidhaa, galatoomaa. Egaa daawwattoota keenya sagantaa keenya kutaa booleeti kaasnee yekkaa gallee yekkaati Muhammad dhufnee gooroo gallee jirra mana obbo Sintaayyoo Alamuu jirra. Kun isa xumuraati goobee salgan booranaa isa guyyaa isa xumuraa fi jala bultii masqalaati kuni kan har'aa kanumaan goolamneeti qophii bareedaa dudduuba keenya jiran warra kaaniin warra dhumarratti hafe daawwadhaa isiniin jenna. Ani Geetoo Lamaayyootii ogeessi kaameraa immoo Habtaama Barraati. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u qophiilee keenya hafan ONN waliin turtii gaarii qabaadhaa. Okay.
wanga gozi natanam asase asase asabong asase agantubong asase urufa kuyu asase abafardeni asase tabu alafo asase kesegobeni asase asasa eroba arba sadere zebiram barana arre tabuka asase eroba arba sadere zebiram utiyo walolte amagal maloi marre asase eroba arba sadere zebiram ruzi muguzi amagal maloi marre asase eroba arba sadere zebiram ugazi adadea ala machako machinadi machako takasiadu yala machako do kabala sa yala machako yala nanyatu yala machako zinde yala machako yeti walbatu yala machako yegeshe gese korma lama nuu dhaabanii baranas korma irratti dabaliinii nuu dhaabanii obbo Sintaayyoonii Waaqayyo akkasumatti isaan haa goobsu goobaa baasanii nuuf haa jiraatanii maanguddoon eebbaa nuuf eebbisaa sadaffaa isaantu fudhatee galaa jechaadha. Nuuf galcha. Waan inni nagaan oolche nagaan nu haa bulchu wayyaa nagaan nu haa kennu eegee nu haa tiksu yaa waaqa beet uumaa na beet duudhaa na beet caffee na beet malkaa na beet tulluu na beet mee waaqa jechuun qallaan miti lafa jechuun qallaan miti yaa lafa nu baatta araar lafta araar barra araar uumaan araar waaqa nu bulchita araar nuuf roobda araar nuuf biqilchita araar waaqa jechuun eebbisaa na oof galcha hangafti na oof galcha haadholiin na oof galcha abbaan gadaa na oof galcha abbaan tulluu na oof galcha abbaan malkaa na oof galcha ayyee waaqa uumamaa waaqa gurraacha garaan garbaalee immoon garaan taliilaa tokkicha maqaan dhibbaa ajjeestu kan gumaan baafne waaqa ciccoo gurraattii waaqa bokkuu gurraacha waaqa sagaltama garbaa waaqa sagalan booranaa waaqa torban baarentummaa kan nagaan nu oolchite nagaan nu bulchu irraa gora nu oolchu dogoggora nu oolchu uumama kee qabannee jiidhadhaan si kadhannaa nuuf dhaga'i. Akkuma jettan haa ta'u rabbi nagaan nu oolche nagaan nu haa bulchu dogongora nu haa oolchu hamaa nurraa haa qabu gaarii nutti haa qabu kan hoggaa godha nugee bara gareetti nu haa ga'u barri kun bara haaraa haa ta'u bara dagaagina haa ta'u kan dhalate nu haa guddatu kan guddate nu haa beeku beekan nu haa beeksisu kan qotee bulu sanyii isaa nagaan haa galfatu barataan baratee galma gau naggaadeen galma gau hundu wala beeku afaan keenya tokko nu haa godhu biyya tokko nu haa godhu angarana bube nu haa caamsu garba nu haa godhu nama hunda beeku nu haa godhu nama wal dhagaa'u nu haa godhu rabbi nagaa gabbisi Akkam jirtu egaa daawwattoota keenya qophii keenya kan kutaa booleeti kaasnee eekkaa gallee amma gooroo baddaa migira gallee jirra sadhumaati jechuudha. Sadhumaa goobeenis dhuma isaatiin narraa kanaaf nus mana obbo Sintaayyoo Alamuu godhannee jirra. Goobeenis sirbamaa jira. Mijuun illee akkuma argitan guutee jira. Egaa daabboo cabsuudhaan kan jalqabnu sanarratti immoo dhimma ayyaana kanarratti fuuldura keenyas ayyaanni irreechaa jira. Maal gochuu akka qabnu goobeen kun akkamii asis haadha warraan keessan jiru waan ta'eef isaan immoo qaammee yookaan qonnii buqqifannaa yookaan ingicaa kan jedhamu kana
irratti hirmaatan yoo ta'e isaanis waan kanarraa waan jedhu amma gara daabboo muruutti ceenee achi booda sagantaa keenya jalqabna. Egaa warri goobeellee ayyaana sirbaa jiru mootummaas gaaffiif deebii waliin taphachaa mijoon qophaa'eera warri nyaatu nyaachaa nutillee waliin taphachaa buna keenyas dhugaa kan dabarsinu egaa sinirraan jalqabaa maqaa keessanii fi dhimma waa'ee goobee kanarraati mana keessanitti akkasitti yeroo kabajamu maaltu itti dhaga'ama Oromoonni kutaa hundaatti akkasitti kabajaa jiramu Finfinnee qofa keessattidha kan jedhu irratti maqaa keessa irraa nuti. Maqaan kiyya Bosin Taalamuun jedhama dhalatu maasiiti addaa gooroon bira qalanne goobeen sirbitu sinsi uftaa sinsi hin gammada si gammachiisa irratti immoo bara kana lamaan kana keessatti akka malee itti si ufna amma goobeen gungootti saa'uu guutaan dur ጊዜ ደግሞ ስርብ ባየ ስርብ ነው ስርብ ጎበን ጌቾ ጀዳኒ ጎበ አደራአት ጎበ አደራአት ጎበ ጎበቸ 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 jalma jalqabe dhufe abbootii keenya irraa dhufee amma amma goobeen kun amma guyyaa sirbamu dura dhufu halkan sirbitee deemta. Maqaan kiyya Likkee Yaamin jedhama. Dhaladheetti san guddadde asuma naannoo kana. Qaammes daa'ima taanee hin deemnayyuu qonni buqqafanneet qe'umaa jammarree mana hunda deemnaa. Kaayaa ijoollee xinnoo walitti yaanee gurguddoonis waliin deemnayyuu anillee baay'een taphanne akka waggaa 2-3 deemee ture. Dura akka boruu kana beenkunni buqqifannaa jedhan beenkunni buqqifannaa beenkunni buqqifannaa gurguddaan yaa'ee dhume gurguddaan yaa'ee dhume xixinnoo guddifannaa akkas jechaa turre garuu baay'ee taphanne. Amma yeroo mana namaatti dhufee waliin sirbitanii maaltu godhama warri kan mana nafa jallatan. Eega yaa haadha mana kana akkam oolte jechaa seenna. Balbalarra jennee ijoollee faarsinaa abbaa warraa faarsinaa haadha warraa faarsinaa ol seenaa nuun jedhanii biddeena leematii tokkorra godhanii nuu kennanii isa akkasuma kanuma argate afaan godhate. Maaliif nyaatanii fixan biddeen sana? Haaduma bakka ganaa mana baay'ee deemna. Marratti immoo maal jettu yeroo waan sana nyaatan? Qonni irratti darbineeti galateeffannee baanee deemne jecha waggaa waggaadhaan ayyaana waggaa. Yeroo kan dhumarra geessanii galgala wal biraa galuuf jettanuu maal jettu? Waggaa waggaadhaan nu gayyaa ayyaana waggaadha duuba isaa nan irraanfadhe garuu bara dhufuuf kadhachaa galla addaan deemna jechaadha. Duubatti waggaa 20-30 duuba warra jiru ni yaadadha. Yeroo qonni buqqifannu galgala baane gisee akkanaa baane buqqisannee galla. Andoon qunnumti magru kunillee baay'ee waan baay'ee natti dhaga'ama. Waan si yaadachiise qabaachuu. Waan na yaadachiise. Ayyee gaarii dhagaa kuni akkuma warquu waamiin jedhama. Kuni yaa wal naman gaafachiisu beekamaadha. Impaayeroota duraan biyya kana cabsaa turanitu waan kana safuu kana dhabamsiisa. Dhabamsiisurrayyuu lafallee jijjiireera. Maqaa jijjiireera. Naannoodhuma kanaa onsii ka'ee naannoon kuni gooroo baddaa migiraa jedhama. Yaa darbaadhuma darbaa
maqaa biraatti moggaasan. Amma safaraa jedhu gooroo baddaa migiraa inni waamna nuti. Boobeenii fi aadaan kun safuun kuni kana keessatti cabe. Impaayeroota kana keessatti cabe. Amma gaa haala fincila haala qabsoo Oromootiin lafa qabatee jira. Finfinnee keessatti bobba'ee raasee Oromoon Finfinneen kan Oromoo ta'uu mirkaneessee jira jechuudha. Haa ta'uuti. Baay'ee isaa itti deemama. Jenereeshinii kana keessatti amma kana arguun keenya waa gaariidha. Waan gaariidha. Waan bareedaadha jedhee yaada. Wareegamtoonni qulqullummaadhaan sabaaf wareegaman lubbuun isaanii fi lafeen isaanii cabee hin hafne. Jenereeshinii kaachisate. Kuni waan gaariidha. Aadaan kun dhufuunsaa bareedaadha. Akka naannoo asitti bareedaadha. Ani gaa naannoo kanallee miti naannoo biraattiin dhaladhee naannoo kanatti immoo gaan argu baay'een itti gammada. Safuun keenya aadaan keenya tokkuma. Waan safuu qabu waan aadaa qabu yoggaa biyya isaa keessatti abbaa biyyummaa isaa fi aadaa safuu biyya isaa yoggaa maddisiisu namatti tola. Baay'een itti gammada. Kanin jechuu barbaada. Baay'ee gaariidha. Namatti tola. Ani Guddinaa Tulluun jedhama. Weellisaadha. Goobeen kun erga jalqabamee ijoolleen kun qeerroon kun erga goobee kana jalqabee an hundeessi nama biraati. Artist Jaallee Daadhii goobee kana goobee sagalan Booranaa jechuudhaan goobee kana hundeessee waggaa kana hundeessee na fakkaata. Akka carraa keessummaa kabajaa ta'een irratti argame ani nama aartiiti malee goobee taphachuuf hin dhufne obboleessa kiyyaa akka abbaa kiyyaatti ilaadu abbaa kiyyaa maatii jaalalaa fi maatii kabajaati. Goobeen kan irrata dhufe amma immoo garuu haala ho'aadhaan deebi'ee aadaa isaatti duudhaa isaatti uummanni kun haala bareedaadhaan itti deebi'ee kabajaa jira. Baay'ee waan namatti toludha. Garuu goobeen dhaloota jaarraa hedduudhaaf eenyummaa isaa mulqanii aadaa keenya balleessanii qeerroo keenya cabsanii aadaa keenya balleessanii aadaan beekamne dhufanii duratti faarsaa turan. Hamma fidee qeerroon kun irree jabinaan aadaa sadeeffatee akka ajaa'ibaatti akka namatti tolu kun magaalaa kana keessatti namni goobee kana sirbanii taphachaa jiru namatti tolaa hedduu nama gammachiisa. Guyyaan guyyaa ayyaanatii qofa yeroo taphannu yaa galaana baay'uu yaa caffee waleessu yoolee ayeekan naabitti liiciisi yoo rafte nageessu yoolee ayeekan ayyeen gundoo biitte amma qunnaa tokko yoolee ayeekan iyyoominna diidde maaloo guyyaa tokko yoolee ayeekan ayeeka ko maaloo askalli hogguma edhee haala kanaan aadaa isaa ibsatee irreessi bareedaadhaan sirbee taphachiisaa jechuu barbaadeen. Irreechi waan godhamu warri kabaju beeka. Ani yoon ibsuu baate warri aadaa kanaa amantii kana hordofu. Ani hordofa amantii kanaati. Ani waaqeffataadha. Amantii kooti. Hedduun kabajaa. Hedduun jaaladhaa. Hedduun waaqa kiyya deemee itti kadhadhaa. Irreecha ibsuudhaaf warri beekuyyuu sirriitti ibsa. Kana caalatti immoo uummanni Oromoo tokkummaa isaatii fi bacaqii gannaa ba'ee booqaa birraan nu ga'i. Awwaliin nu geesse hirree keenya itichi jedheet waaqa isaa yeroo kadhatu deemee qaa'a jabaa jedhee waaqa kadhata. Qaa'a jabaa miti jabaan waaqa tokkicha. Jabaa beelaa jabaa deegaa jalaa nu baasi. Dhukkuba hamtuu jalaa nu baasi. Kan nama keenya namatti hin dabarsin nama nutti hin dabarsin biyya keenya irratti nu itichi dhukkuba hamtuu nutti dhufti jala nu baasi. Harki keenya harka qulqulluu haa ta'u harka dhiiga tuqe immoo yaa Rabbi ati nurraa qabi jedhee waaqa isaa yeroo itti galateeffatuu fi yeroo itti waaqa isaa itti kadhatu irreessa kanaan ibsama. Kanaafuu irreessi irree Oromooti.
duudhaa Oromooti, amantii Oromooti. Kanaan si ibsa Oromoo hundumtuu irratti wal ga'ee baga bacaqii gannaa baatanii booqaa birraan nu ga'ee galateeffannaa fi guyyaa kadhannaa deemaa jechuudha. Naman baga geessan jedhu yeroo hundaa kun biratti argamee maatiin kun maatii jaalalaati. Fuuldura kana kun abbaa naa ta'anii na fuusisaa jiru. Baga waliin nu ga'ee maatii keenya hundumaanuu baga geessanii Oromoo hundumtuu baga booqaa bacaqii gannaa baatanii booqaa birraan isin ga'ee isinillee baga geessanii isinin jedha. Ayyee galatoome. Ayyee akkuma jirru kana maatiin waliin jirru baga isin geessanii isinillee baga geessanii akka miidiyaatti Oromoo marti irreecha qophiidhaan itti deemaa jirru kana Waaqayyo isaan wajjin haa ta'u nagaan naamusaan irreecha uffalanii agalanii booqaa biraarraa bacaqii gannaarraa booqaa biraatti baga baatanii jedha Oromoo mara galatooma. Barri kun bara haaraa nu haa ta'u Oromoo hundumaafuu bara haaraatti baga baanee baga bara haaraatti baga baanee jedha bakka uumaa wannan jedhu qabu kan magaalaa Oromoo hunduu bashannanii hunduu argatu anaan dhabi hunduu argatu bakka hundi tokko haa ta'u Oromoo tokko bicha haa ta'u kana bichaan Anillee nu kabajanii asitti dhuftanii nu taphachiisuun keessanis baay'een isin galateeffadha sinuu. Nama hundatu jira mana hunda seennee mana keenya dhuftanii galatoomaa fayyaa ta'aa. Akkanumatti immoo Oromoo hundumtuu ayyaana isaa kabajee akkuma kanatti konfiidansiidhaan akka biyya kanarra jiraatuun barbaada. Waan hundaafuu nullee jidduu keessan raaffannee turre amma deebistanii nu yaadachiistanii baay'ee galateeffannaa galatooma. Egaa daawwattoota keenya qophii ayyaana jala bultii akkuma dhuma goobee akkasumas jala bultii masqalaa kan fuuldura keenya jiru immoo irreecha qophii keenya kan televizyiinii ONN irraa isiniif darbaa ture kanarraa kanuma fakkaata ture gara qophii ittaanu bashannanaatti isin dabarsina agasitti ayyaana gaarii isiniif haa ta'u nagaa fayyaa keessa jiraadhaa nagaatti. Egaa daawwattoota keenya akkuma isin argitanidha shubbisa argitaniittu namoota dhangaa qophaa'e agartaniittu ayyaana bareedaa ture ayyaana jala bultii masqalaan wal qabatee xumura goobeetiin wal qabatee kanarraa kanumaan akkas kan ayyaana kanumaan bareechinee akkas goolamnee jirra maanguddootarraa waa tokko odeeffanneerraa agartaniittu mana namoota hedduu seennee karaarrallee magaalaa Finfinnee keessa bareechinee daawwanneerra qophee magaalaa Finfinnee keessallee akka inni uffata aadaatiin bareedee faayamee dhannee qophii keenya bareechinee xumurree jirra. Kan kana qopheessee isin biraan ga'anii geetoo lamaa yoo geessa kaameraa kootiin immoo haftaama barraa ture. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u barri bara nagaa milkaa'inaa fi bilisummaa nuuf haa ta'u. Nama baranaa bare garees nu haa godhu. Ayyaana gaarii.